sagaagalummaadhaan hin qabamina, cubbuudhaan hin qabamina, sirbaan hin qabamina, machaayinaan hin qabamina. Wantoota akkanaa kan raawwatan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'ani. Ani kiristaana jedhee wantoota kana kan raawwatu namni kamiyyuu qalbii jijjiirratee yoo gaabbii galee malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Kan Kiristoos hin jaalanne garuu jecha Kiristoos hin raawwatu. Eeyyama abbaa kan raawwatu malee, ajaja Waaqayyoo kan raawwatu malee, seera Waaqayyoo kan raawwatu malee, akkasuma afaaniin gooftaa gooftaa kan jedhan hundumti isaanii mootummaa Waaqayyoo hin dhaalani. Sodaa fi urgufamuudhaan fayyina mataa keessanii raawwadhaa. Amma immoo fayyina tolaan argattan kana raawwadhaa. Hojii gaarii hojjedhaa. Waaqayyoodhaaf ajajama. Seera Waaqayyoo eegaa. Ajaja Waaqayyoo raawwadhaa. Namoota beela'an, namoota rakkatan, namoota gargaarsa barbaadan gargaaraa, hojii gaarii hojjedhaa. Isa kanaan malee fayyina keessan raawwachuu hin dandeessani. Akkasumas jedhe qulqulluun Yaaqoob, namni amantii qaba jedhee hojii gaarii kan hin qabaanne, ani amantii nan qaba, ani amantaa nan qaba, fayyeera, fayyina argadheera jedhee garuu immoo kan hojii gaarii hin qabaanne immoo jedhe inni matuma isaatiin kan du'edha. Kana hunda Kiristoos kan raawwate nuyiif jedheeti jennee amantiidhaan simanneerra. Kanaaf fayyineera jennee laphee guutuudhaan ni dubbanna. Fayyaa jirre jechuun amantii keenya hojiidhaan agarsiisaa jirra. Dhumarratti immoo mirga Kiristoos ni dhaabanna. Mootummaa Waaqayyoo kan hin dabarre sana ni dhaalla, ni arganna. Wanti nu dhorku tokkollee hin jiru.